Akkam jirtu daawwattoota keenya kun OBN International keessummaa as istiidiyootti afeerree jirra. Keessummaan keenya giddugala aadaa Oromoo Minnesotaatti qindeessaadha. Obbo Girmaa Hassan jedhamu. Oromiyaa ji'a tokkoof turanii akkam tura imalli isaanii gara biyyaa maal argan kan jedhu isinii wajjin mari'achuudhaaf as istiidiyootti afeerree jirra. Hanga xumuraatti waliin turaan afeerraa keenya. Baga ganaftan Obbo Girmaa. Baga weddan Obbo Lamaya. Oromiyaan akkam ture? Oromiyaan bareedduudha. Ji'a tokkoof Oromiyaa deemtanii turtanii garee yeroo irreechaatti kan isin deemtanii akkamitti agartanii maal hubattan? Galatoomii irreechaan baranaa irreechaan seena qabeessa ture. Finfinnee irratti amata 150 booda irreechaan Oromoo haala gaariidhaan haala oowwaadhaan haala addaatiin kabajameera. Karma kanaa warra wanta sanuu qindeessan itti aanaa bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi meeraa yookaan mootuu kantiibaa Finfinnee jira lamaan addatti yoo galateeffannu of course jarri kophatti hin dalagne waan dalagan uummata wajjin dalaganii wanna kana warra milkeessa keessaa durummaadhaan kan milkeesse warra kanaa kan ta'an mootuu warra aadaa Oromoo turizimii fi aadaa Oromoo. Aadaa turizimii Oromiyaa. Biiroo isaaniiti. I believe Obbo Girmaa Hayiluutiin kan hoogganamu haala gaariidhaan wanna san milkeessanii baay'ee na gammachiise. Iddoon baay'ee gaarii ture. Namni haala jala bultii keessaanuu jala bultiidha kan baay'ee namatti tolu. Jala bultii irratti baay'ee oowwaa ture. Namni argitee karaa asfaaltii marra rafee bule. Nu'uu siree qabanne malee siree keessa bulle. Uummatuma wajjin deddeemaa bulle. Baay'ee ho'aa ture. Baay'ee waan nama gammachiisa. Bakka akkasii seena qabeessaa sana argamu kiyyaaf rabbiin galata galcha. Giddugalli aadaa Oromoo Minnesotaa namoota hawaasa Ameerikaa kaabaa jiran qindeessanii akka deeman miidiyaan keenya gabaasaa ture. Nus utuu irreechi hin geenye nama hagamii ture akkamittiin agartan karoora keessan yookaan immoo waan kaayeffattanii baatan galma geera jettanii yaaduu dandeessu? Dhugaa nama hedduutu galmaahee Minnesotaa kana qofarraa nama 38 isteet adda addaa ka biyya kana keessa jiran keessaallee nama hedduutu nutti makame. Walumaa galan akka mazgaba yookaan immoo lakkoofsa namaatitti gara 68 ta'an bira kan ture. Haa ta'uutii namoonni kunniin achi hodhan xiqqoo isii namni emotional ta'a. Emotional ta'ee haala adda addaatiin maatii isaanii hiriyoonni isaanii nu harkaa xiqqoo fudhachuu mul'atee ture. Haa ta'uutii namoonni hedduu walumaan iddoo adda addaa fakkeenyaaf akka aanolee deemnee daawwannee jirra. Bakka seena qabeessaa karoora keenya san qofaa miti iddoo biraallee akka deemnutti kanuma haala gaariidhaan namoonni deeman horaa Finfinneetiif horaa Al-Sadii horaa Asallaallee an deemee jira. Baay'ee bareedaa ture. Baay'ee waan nama gammachiisu. Rabbiin galanni haa ga'u nagaa wajja galee gaafsaniif. Erga isin biyya deemtanii waa hedduun jijjiiramaniiru biyya keessatti akka jalqabaa miti. Akka waliigalaatti akkamittiin agartan? Dhugaadhaa waliigalaan iddoo adda addaa deemee of course naannoo shawaa keessa shawaa lamaan keessa deddeemee jira. Iddoo adda addaa deemee daawwadheera namoota muraasa wajjin achiin booda gara naannoo Shaashamannee maatiis qabaachi achis deemee achiin gara Baalee bakka dhaloota kiyyaa keessaan Dodola ture. Yeroo adda addaatitti achi deemee achitu kiyya si himuu danda'a. Isin waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa keessaa isin hojjettu hawaasa qindeessitu biyya kanatti biyya keenya gaafa galtan immoo haala biyya akkamitti agartan? Hawaasni qindaa'ee waliin hojjechaa jira. Maanguddoon ijoolleen maanguddoo dhaggeeffachaa jiru haalli biyya jiru akkamittiin agartan? Keessumatti majeequmsa yeroo tokko ka'u jiratti dhageettiin abbootii gadaa maanguddoota hangafoota maal fakkaata? Akkamittiin ilaaltan? Gaafii yeroo baay'ee sammuu keessa na bilbiltu. Garaagarummaan jenereeshiniin kiyyaa fi yookaan dhaloonni kiyyaa fi dhaloonni amma jiru hagam akka hojja jiru baay'eetti sammuu ishee keessa deddeebi'ee yeroo baay'ee
na bilbiltii ture. Baay'ee garaagarummaa qabna. Garaagarummaa qabnu gara aadaatiin garaagarummaa qabna. Gara fakkeenyaa fi manguddoo dhagahuu irratti garaagarummaa guddaa qabna. Gara maatii dhagahuu irratti garaagarummaa qabna. Gara mana barumsaa hamileedhaan deemanii hamileedhaan barumsa irratti hojjechuu irratti garaagarummaa qabna. Barsiisota wajjiin hariiroon nu qabnuu fi hariiroon ijoolleen amma qabdu garaagarummaa qabna. Garaagarummaan kun gariin haa ta'u garaagarummaa qabaachuun uma jiraati. Garuu garaagarummaan tokko tokko ammootu garaagarummaa baay'ee nama yaachisu. Yeroo isin high school yookaan immoo sadarkaa lammaffaa barattan sadarkaa tokkoffaa barattan akka ittiin barsiisaa kabajjan akka ittiin maatii kabajjaniif warra ammaa tokko miti akka jechaa jirtan haala waliigalaatiin. Garaagarummaan akkuma baroonni jijjiiramaa deemanii garaagarummaan jiraachuu danda'a. Garaagarummaan addaa garuu kan hin barbaachisne jettanii yaadammaan. Garaagarummaan hin barbaachifne argitanii maatii ofii dhagahuu dhabuuni baay'ee hamaadha. Maatiidhaan hundaa kan sheeppu nu godhu akka sadarkaa hadha geenye kan akka geenyu kan godhu maatii keenya akkaataa maatiin keenya guddisan akkaataa mana barumsaa itti baranne kun hundi jiruuf jireenya keenya keessatti baay'ee nu gargaara. Of course gara miidhaan illee hoo jiraate kan miidhullee jira. Amma biyya keessatti ka haalli arge keessaanuu naannoo amma as deebi'uu jiru kanarratti jeequmsatu ture. Jeequmsa san irra akka tasaa ta'ee keessa bu'e. Isinis hin jeexammoo? Ani jeequuf amma argitee ani abbaa qeerrooti malee qeerroodhaa miti. Qeerroon illee baay'ee qeerroo jechaan naamusa jechaa qeerroo jechaan argitee humna biyyaati jechaa beektuu biyyaati boru biyya kadhaaltu jechaadha. Kanaafuu qeerroon akkasitti sadarkaa sanitti jiraachuu isaanii wanti adda addaa waan nama mamsiisutu jira. Maaltu nama mamsiisaa ani bardeen gaddaa haga biyya deeme bardeen gaddaa hoo dubbachuu barbaade mana barumsaa gara 11 dhaqee ilaale. Mana barumsaa 11 keessa deemee hoo ilaalu waan baay'ee nama sodaachisu nama sukkanneessu arge jechuun haala sadarkaa baruu fi barsiisummaa keessatti jechaadha. Manni barumsaa naannoo Oromiyaa keessa jiru baay'ee caccabaa baay'ee sadarkaa gaafa ani itti baradhee amata 20 wayii gadi 20 almost amma 30 deemaa jechuu dandeenya gadi jira sadarkaan isaa har'a. Akka fakkeenyaatti yoo fudhadhe magaalaa aan dhaladhe keessa guddadhe keessatti dheengaddalee mana barumsaa sadii dhaqee ilaale manni barumsaa haga ammaa sammuu kiyya keessa haala maleedhaan laalu mana preparatorii jedhanii amata lamaan dura qopheessan wayitu jira. Manni kun ijoollee 11 fi 12 itti leenjisee yookaan barsiisee gara yuunivarsiitii bobbaasa jechaadha. Manni barumsaa kun ifaan qabu, laaboraatoorii hin qabu, laayibrarii hin qabu, ijoollee gara 2000 itti barataa jedhani. Amma warrummaan hooggansa achi keessa jiraatan ta'ee biiroo Oromiyaa ka barnootaa ta'ee bulchiinsa Oromiyaa ka naannoo sanii ta'ee yookaan mootu ka kutaatu haa ta'u yookaan zooniitu haa ta'u wanna san arganii hubatanii itti cadhisanii natti fakkaata. Maaliif hojii isaaniiti wanna kana to'achuun waan olmaa bultii ummata isaanii to'achuun hojii isaanii ture. Qalbiitti yenna cabe. Ijoollee 2000 amata 2 way barsiisan jecha achi keessatti. Ijoolleen 2000 way kun barsiisaa waan barbaachisaa ta'u hin qabne hamileen isaa du'e achitti arge. Barsiisaa kompiitaraa faatu jira mana barumsaa san. Ifaan hin jiru obboleessoo. Kompiitara hin jiru.
laaboraatooriin hin jiru. Garuu barsiisaa achi ramadanii ijoollee wajjin achitti oolanii galan natti fakkaata malee waan barsiisan illee natti fakkaatu. I'm sorry xiqqoo si very akka malee hamilee kiyyana lae. Akka nama tokkootitti fakkeenyaaf ijoollee dhimmi isin kaastanii dhimma meeshaalee deeggarsa barnootaa kan jedhamutu hin goonedha. Waan sun akka yaadutti akkuma Oromiyaatti hanqinootatu jira. Waggoota arfan darban waltaansaa rakkoon Oromiyaa keessa ture akka biyyaatti tures akka achi hin geenyeef yookaan immoo hanqina biyyoota biyya kanatti laaboraatoorii gaaffii laaboraatooriin jiru gaaffii laaboraatooriin jiru gaaffiin kompiitaraan jiru. Tarii akka akkasitti yaadneef jedheen isin asii hidhatta waan ta'eef garuu achi rakkoo jiru sana waan qaban qabeenyuma qabaniini uummata kana biraan gahuu irratti hanqinni jiraata jedhu biiroon barnoota Oromiyaas ta'e naannolee irraa hanga hooggansa kan jiran waan jiru qabeenyi jiru waliin gahuudhaaf amma hojjetanii jedhu gaaffii guddaadha. Akka waliigalaatti garuu gama barnootaatiin akka hanqinni jiru kaastaniittu hanqinoota yoo kaasne hanqinoota baay'ee kaasuu dandeenya hanqinoota biyya kana keessa jiran garuu maddi rakkoo sanaa maal isa jedhudha. Amma fakkeenyaaf dargaggoon biyya sana keessatti qeerroon Itoophiyaa keessattis akka Afrikaattis dhibbeentaa guddaa qabatee jira. Dhibbeentaa 50 ol. Itoophiyaa keessatti akkasuma. Humna kanaaf carraan hojii uumamu taanaan humna kanaaf barumsa gaarii argatu taanaan booressi gara rakkootti deemuun hin hafu. Maddi rakkoo kanaa maanni jeequmsi yeroo jeequmsi ka'us madda sana irratti yoo haasofne hundumaaf deebii ta'a waan ta'eef jedheen. An akka ilaalutti akka nama mul'atutti ijoolleen qeerroo jedhamtu amata akka lakkoofsa faranjiitti 2000 as kan dhalatani. 2000 as dhalatanii umriin isaanii 12 achi ol ka ta'ani 20 gad ka ta'ani kan natti mul'atu akka qeerrootti ka laalu achiin gara qeerrollee otoo ta'anuu gara wanniitti dargaggoo warra jedhamani 15 hanga 29tti jedhamu garuu akkasiin jettanis an amma time table wayii sii kaaya. Time tablein kee yookaan immoo timeliniin kiyya maalidha? 2000 haga 2019 kana maaltu ture? Maal waan akkamii ture biyyattii san keessatti? Waggaa 19 darban jechuudha. Dabran kana keessatti. Ijoolleen kun hin dhalatanii hin guddatani. It's normal, natural. Waan gaariidha. Ijoolleen kun ammootu ka keessa guddatan haala wal'aansoo siyaasaa uummanni Oromoo sadarkaa adda addaatitti rezistaansii adda addaa ka irra geggeessaa ture. Kana keessatti yoo guddatu karama kanaan ammootu ka dhufe maalidha? Social mediaadha. Social mediaan kunillee hin dhufee ijoolleen aksesii itti qabaatti. Miidiyaalee hawaasaa kan akka Facebook, Twitterii kana, WhatsApp maqaa garaagaraa. Maqaa garaagaraa qabu kanneen social mediaan amma timeline kana keessa itti fayyadaman jechaadha. Amma yoo kan itti fayyadaman wanta adda addaatu dhufa. Informationii flow ta'a jechaadha. Informationii mishaanis hamaanis dhufa jechaadha. Informationii daangaa hin qabne dhufa. Daangaa hin qabne dhufa. Sobaaf dhugaa wal makee. Ijoolleen kun immoo humna haaraa, humna reef waa baruudhaaf waa kaka'umsa qabu. Kaka'umsa qabanii ijoollee hin hawwata. Ijoolleen yeroo isaanii baay'ee waan akkanaa irratti dabarsan. Amma fakkeenyaaf jeequmsa adda addaatu ka'a. Amma wanni takkitti yoo pooste ta'e ijoolleen koornarii gad duudanii gizima takka asfaaltii cufu. Eessaa dhufanii jirtu. Kun maalidha? Gara tokkoon waan gaarii social mediaati. Namni walitti dhufuu danda'u. Gara tokkoon namni walitti dhufe kun humni walitti dhufe kun wanta gaarii hojjetee hojjegaluu qaba. Wanna argatee isa fayyadu biyyaaf fayyadu hojjetee hojjegaluu qaba. Yeroo hunda walitti bahanii hiriiruma yookaan mootu mormii dhageessisuun gahaa miti. Mormii wanna ittiin amanne tokko wanna biyya miidhu wanna isaan miidhu mormuun mirga isaaniiti qeerroon. Garuu wanna biraatitti hagam of qopheessaaran. Teebilii kana keessatti yookaan mootu bara 2000 fi 2009 kana keessatti waa hedduutu ijoolleen tun barachuu waa hedduu gara argatee ogummaa adda addaa itti horuu gizii danda'anitti ijoolleen tun jeequmsa keessa turan yookaan environmentii jeequmsaa keessa turan haga barbaadan akka barbaadanii wanna barbaadan hojjetanii yookaan of barsiisanii irra hin jiran.
Gara biraatiin hoo laalte hoo namni tokko gaafa dhalate irraa ka'a. Gaafa dhalatu maatii irraa dhalata maatii wajjin guddata. Yoo natti fakkaatu haala adda addaatiin namoota tokko irratti yoo bakka adda addaatitti hoo laalu maatiinuu wama rezistansii yookaan mootu mormii diddaa gabrummaa kanarra waan fookas godheef maatii ijoollee xixiqqoo maayyuu naamusa safuu laguu hagam barsiisaara ka jedhu gaafii namatti ta'a. Ijoolleen kun yoo asii bahan ammootu eessa deeman mana barumsaati. Mana barumsaa akkuma dura siin jedhe san mana barumsaa jajjabaadha. Barsiisaan hamilee hin qabu. Yoo kana ta'u achitti illee haala gaariidhaan barumsa gaarii naamusa gaarii mana barumsaati argatu hoo qaban argataan jiran jechaadha. Gara biraatiin ammootu yoo achi baate environmentiinuu yookaan ammootu bulchiinsi naannoo hoo bulchiinsi community keessaa hoo maal fakkaata hoo jenne sunillee akkasuma caccabaadha. Bulchiinsi amma jiru namoonni baay'een bulchiinsuma duriitti nurra jira uumama jedhanii komii kaleessu OPDO dullatti warruma san abiyyi nu dhiisee maal ta'e kan jedhutu jira. Kun dhugaa ta'uu danda'a. Garuu hawaasni akka hawaasaatitti maal godhaa jira wannuma kanaa resist godhuuf kana jijjiiruuf ijoollee isaanii masmara akka qabatan waan barbaachisaa baratanii hojiif akka of qopheessan hawaasni maal godhaa jira. Dirqama kan qabu maatii qofaatu hin ta'in hawaasni maal gochaa jiraadha. Biyya kana ijoolleen keessan manatti yoo isa rakkisan mana barumsaatti dhaqanii seera baratu. Mana barumsaa yoo ta'u baate immoo hawaasatti ijaaree jira neetworkii yookaan immoo uummati kanaaf qophaa'an warri kana leenjii kana ijoollee kanaaf kennan qophaa'anii jiru. Iddoo tokkotti yoo hafe iddoo tokkotti kaayyoon isaanii inni guddaan lammii productive ta'e lammii oomishaa ta'e baasuudhaaf kan hojjetamu. Sanatu dhibeedha maqaa isin jechaa jira. Baay'ee nama dhiba. Ijoolleen baay'een ogummaa qabdanii ogummaan keessan akkam jira ogummaa hojiin qaban. Tokko mana barumsaatu keessaa diraaf godhanii jiran. Argitee mana barumsaati bahanii jiran. Tokko akkuma dura siin jedhe maatii harkan jiran. Mana barumsaa hin jiran. Tohaa naannoo gara yookaan bulchiinsa naannootii communitytiin illee hin jiru. Namni kuni maal ta'aa jira? Nama argitee namummaa karaarra deemuu malee eebjuu gaarii eebjuu mataa isaatiif maatii isaatiif wanna godhaa jiru hin jiru. Eebjuu yookaan biyya isaatiif wanna godhaa jiru hin jiru. Baay'ee nama sodaachisa waan nama sukkanneessaati. Namni hagas ga'e namni akkasii karaarra bahe sun hojii irra otoo bobba'ee eessa geetti biyyattiin sun. Akkas ta'uudhaaf hagam of qopheessaaran sammuma isaaniitu. Ijoollee kana karaa deebisuun dirqama eenyuti ka maatii ka barsiisotaa ka community yookaan mootu hawaasa naannoo sanii ka bulchiinsa naannoo kanii ijoolleen maatii qofaa miti ka guddisu kan hundatu guddisa jechaadha. Kunniin hundi itti hirmaatu hoo qabani kunniin hundi of duuba siqanii waan laalaan na fakkaata haga maatiin baatuttu. Sana gochuudhaaf immoo hangafa ofii kabajuun wal dhaggeeffachuun maatii kabajuun jira jalqaba gaafin isin gaafadheedha. Inni immoo jira yoo anamma hangafa ta'ee daa'imman qotisoo tokkotti dubbadhe naa dhagaa waan hin jedhu gorsa koon fudhata. Ani abbootii yoo xiqqaate abbootii 5 6 gaafadhee jira. Abbootii 5 6 gaafadhe kana waa hedduu gaafadhe. Nama tokko akka fakkeenyaatti akka fudhadhu hiriyaa kiyyaa carratu biyya isaan bise malee nama anaa olillee jabaadha. Ijoollee hagam qabdaa jedhee gaafadheen. Ijoollee 12 naan jedhe. Ijoollee 12 qaba. Inni hojii hin taane wayii dalaga. Maasaa hektara 2 moo akkam qofa qaba. Akkamumaan ijoollee tantee nyaachiftee barumsa isaanii itti ona gootaa. Homa rabbi na taasise homa rabbi akkuma rabbi taate taatee naan jedhe. Kuni akka fakkiitti taa fudhadhu malee manni hedduu ijoollee isaanii hedduu haa qabaatan malee ijoollee isaanii to'ataa hin jiran ijoollee isaaniif wanna barbaachisu godhaa hin jiran. Maaliif harki isaanii qalleeyye namni baay'een eessaa fuudhanii ijoollee kana ijoollee 12 gisee takkaan nyaachifta wanni isaanii barbaachisu goota mana barumsaa bareedaa akkamitti ergita. Wanni akkasii hin jiru. Wanni akkasii
argitee ijoollee baay'isuun ofirrattillee hawaasa keessa jiraatanillee biyyallee miidhuudha. Kun rakkoo imaammata maatiitti imaammata fayyaa maatii irratti hojjetudha moo maalirraa kaa jettu moo tarii imaammati jiraachuun waan hundumaa sirreessachuu miti yoo hojiirra oole malee barsiisuu barbaachisaa yeroo yeroodhaan deemanii waan sana kunuunsanii uummata barsiisuu barbaachisa uummataaf hubannoo kennuu barbaachisa sun tarii hanqina sanaa ta'a moo maalirraa kaa jettu jechuun dinagdee tokkoffaa baay'ina uummataa dabalee jira. Baay'ina uummataa dabale keessaa immoo kan amma kaase dargaggoodha kan baay'inaan jiru. Dargaggoon kun immoo waggoota 4-5 darbanii qabsoorra ture. Dhugaa haasa'uudhaaf of kenneeti kan lubbuu isaa kenneeti kan inni qabsaa ture. Amma jijjiiramee dhufee jira. Jijjiirama dhufe kana keessatti meentaalitii yookaan immoo xiinsammuu sana keessaa bahuu dadhabee wanti jedhu namooti baay'een kaasu tarii isinis qorannoon wayii geessanii dhufta waan ta'eef isarraa kanaaf isin gaafadha. Maalifituu dhaabachuu dadhabee sammuun yookaan immoo xiinsammuun gara daandiitti bahurraa gara misoomaatti gara jijjiirama wayii tokko fiduutti nama dadhabame. Amata 20 dabre kana keessa maal akka dabarsine dura dubbanneerra. San ammarra waan deebinu hin qabnu. Wanni hundinuu walitti hidhatti. Hogguu laalte rakkinna hawaasni keenya ka Oromiyaa keessa yookaan akkuma biyyattii san Itoophiyaatti ka keessa jiru rakkinni guddaan jalqabaa maatiidha. Maatii humnaa ol argachuudha. Achirraan ammootu hoo school system yookaan mootu manni barumsaa gahaan waan hin jirreef sanuu akka waan hin jirreetti kala ani ilaalu jechaadha. San waan ta'eef gahaa miti jechuudha. Gahaa miti. Mana barumsaa blackboardiin isaa uramee hagana ga'u argeen. Okay? Sun amma rakkina mootummaatii miti. Rakkina mana barumsaa nama bulchuutii fi ijoollee maatii isaanii achitti erganii abbootii ijoollee maatii ijoollee isaanii achi erganiiti. Faana bu'aan jiran jechaadha. Zamana keenyatti warra walaaj koomitee uumamaa kan jedhamtu jira. Warri sunniin faana bu'ee waan adda addaa dalagan argina. Argitee wanni akkasii hin jiru jecha gara abbootiitiin mana barumsaatii walitti wanni hidha. Quunnamtiin maatiif mana barumsaa hin jiru. Hin jiru. Gara biraatiin ammootu argitee yoo laaltu namoonni yeroo adda addaatitti wanni adda addaa yoo balleessan argina. Wanni adda addaa argitee wanna safuuf laguu ka cabsan argina ijoolleen. Kan ammootu godhu maaliidhaa takka seeraan manatti iskuulatti yookaan bakka amantii isaaniitti wanna barumsa gahaa ta'e argataa hin jiran. Kun maal godhaa aadaa duraaniin nu qabnu san balleessa jechaadha. Aadaa nama kabajuu, aadaa nama guddaa yookaan mootu hangaffan ofii kabajuu, barsiisota ofii kabajuu, waan isaan jedhan qajeelfama isaanii fudhachuu. Kun yoo bade maal ta'a ijoolleen tun hojiidhaaf boru qophaa'an jiran. Yoo hojiidhaaf boru hin qophoofne hoo hojii hin qaban jechaadha boru. Yoo hojii hin qabne hoo biyyattii irra rakkoo uuman jechaadha. Ijoolleen illee yoo akkasitti hojii malee wanni jettu taate abdii kutatti. Namni abdii kutate ammootu ajjeesuullee du'uullee utuban deebi'u. Kun waan siireesii tokko. Haala kanaan amma ijoollee kana hojiidhaaf qopheessu hojiidhaaf argitee miira hojii uumuu irratti ijoolleen kun akka bobba'an akka ijoolleen hojiin tuffanne abbootii isaanii hawwatii isaanii yookaan koominitii yookaan hawaasa isaanii akka dhagahan namni hundinuu waliin irra dalaguu qaba. Gama biraatiin mana barumsaatii ijoollee hedduutu yuunivarsiitota dhaabbilee barnoota olaanoo biyya sanaa keessaa eebbifamee ba'a. Carraan hojii hin jiru. Carraa hojii dur kan beennu eebbifamanii ba'anii waajjira mootummaatti qacaramanii hojjechuudha. Amma sun hin jiru. Waajjiraaleen guutanii jiru. Dinagdeen biyyaas akka yaadame miti. Gama carraa hojii uumuutiin maaltu hojjetamaa jira? Ani biiroo adda addaa dhaqee waan akkasii takka takka keessa bahee ilaallee ana mootu nama hedduu gaafadha. Karma deemuu bakka deemuu mana bunaallee hoo taate nama question godha. Namni maal jedhaa hojii hin qabnu hojii yoo barannellee yoo barachuu dhabaannellee hojiin nuun kennamu kanaafuu nu warra hojii dhabeeyyiidha jedhan. Akka nama tokkootitti
hojii dhabeeyyummaa kana hamilee isaanii itti guutuu ka qabu guutee hojiidhaaf qopheessuu ka qabu maatii fi mana barumsaatii yookaan mootu hawaasa naannooti. Hawaasni naannoollee akka gaariitti gara uummanni keenya deemaa jiru gara ijoolleen tun deemaa jirtu amata 10 booda amata yookaan 5 booda as yoo kaleessine 20 booda achi fageessine eessa jirti ijoolleen tun? Ijoolleen tun garam deemaa jirti? Biyyi tun garam deemaa jirti? Cadhifneetuma ilaaluu qabna. Ijoolleen amma akkuma otoo hojii qabaatan ijoolleen sakandii keessatti karaan guutanii yoo waa jiraatan poostii feesbuuk irratti gizima takkaan karaa guutan. Kun maal himaa ijoolleen mana barumsaa hin jirtu hojiin qabdu cadhifteetuma teessi jechaadha. Humna kana gara hojiitti qopheessanii hojiitti yoo hin bobbaasne rakkina guddatu biyya sanitti as deemaa jira. Akkamitti danda'ama? Akkamittiin gara hojiitti bobbaasuun danda'ama? Fakkeenyaaf biyya kana baqatanii yoo dhufe nama biyya kanaatu hin ta'in isin koomunitii keessa hojjettu waan ta'eef dhimmichi isin ilaallata waan ta'eef gara koomunitiitti geessu gara hawaasaa afaan isaa beekutti geessu isin immoo leenjiftanii yookaan immoo gorsitanii bakka hojii agarsiistu. Biyya keenyattis dargaggoon kun yeroo kana amma yeroo itti murtaa'u miti dargaggoo kana qabuu barbaachisaa gorsuu barbaachisaa karaatti agarsiisuu barbaachisaa mul'ata sammuu keessa kaa'uu barbaachisa mul'ata inni qabaachuu qaban mul'ati hin jiru taanaan eessa yoo hin danda'amu waan ta'eef isa kana caasaan akkamittiin uumamuu danda'a waan guddaan caasaadha waan ta'eef akka asii hojjettan kanatti wanti isin akka yaadatti kennitan jira maal gochuutu danda'ama? Wanti hundinuu argitee kan ka'u maatii irraa ka'a. Maatiin hawaasa wajjin gabbahanii haasa'uu qaban waan ijoollee isaanii haasa'uu qaban ijoollee tiin akka kan nama 10 illee haa ta'u ijoollee naannoo isaanii walitti qabanii gurmeessanii isaan wajjin haasa'anii nu kana isin goona isin kana ta'a. Ijoolleen illee ammootu abbaan kiyya waan aan goone haati tiyya waan goone hawaasni kiyya waan aan goone mootummaan kun waan aan godhaa hin jiru jedhee haasa'uu irra an haadha tiyyaa maal godhaa jira abbaa kiyya maal godhaa jira hawaasa kiyyaa maal godhaa jira biyya tiyyaa maal godhuuf uf qopheessaa jira jedheef gaafatuu qaba namni dargaggoo yookaan qeerroon tokko yoo kanan taane rakkina keessa jecha qeerroon kun qeerroo baay'ee nama yookaan mana caatiitti argaa yookaan mana dhuddootitti argaa yookaan mootuu karamarra dhaabbatanii karamarra oolanii waan akkana yoo san argu baay'ee qalbiin tiin arifatti anis ijoollee qaba. Akkuma ijoollee tiyya bakka gaarii naa haa geettuuf hawwuuf ijoolleen tullee akka bakka gaarii geettu barbaada. Hawwiin kiyya sani yoo ijoolleen akkana karaarra dhaabbatu yoo cadhifee bakkuma caatii bakka dhuddoo maali humamoo argu biyyi tun biyya jechaan nama jechuun ijoollee tana abbaan biyyaa jara yoo jara jijjiiramtee hojiidhaaf hin qopheessin rakkoo guddaarra jira jechaadha. Rakkoo kana furuudhaaf ammootu namni hundinuu waan danda'e godhuu qaba. Ka godhuu danda'u tokko eenyu? Kun duratti jedhe haadhaaf abbaa yookaan warra ijoollee kana guddisu. Kan biraa hoo mootummaadha. Akka mootummaatiin maal godhaara jedhanii warri mootummaaf gaafatuu qaban. Mootummaa jechuun mootummaa gubbaa otoo hin taane mootummaan naannootu maal godhaa jira? Mootummaa jechuun gandaa ka'a. Gandaa ka'a. Gandatti ijaarsi. Mootummaan guddaan by the way haadhaaf abbaa mana. Mootummaan guddaan manaa ka'uu qaba. Mootummaan illee mootummaan biyyoolessaa illee haadhaaf abbaa humna kennuu qaba. Maatii irratti hojjechuu qaba. Maatii irra hojjechuu qaba. Jara hunneessuu qaba. Jara karaa kan hunneessa sammuudhaan beekumsaan karaa ijoollee teessan karaa kana qaba ijoollee teessan to'achuu qabdan. Bahaagala ijoollee teessanii to'achuu qabdan. Yoo kan to'anne taate rakkina argitee hawaasa irratti illee biyya irratti illee fida kan jedhu beeksisuu qaban. Itti deddeebanii beeksisuu qabu wanna kana guyyaa takkaa waan uumamuu miti wanni hundinuu. Kabraa biraatiin ammootu abbootiin amantaa akka abbootii amantaatiin maal godhaaran biyya yoo xiqqaate dhiyoo kana sooshaal miidiyaa irratti maxxansaa jiranii addunyaa irratti amantii warra jabeessu keessa Itoophiyaan sadaffamu akkas keessa jirti. Maal godhaarra haa jedhani abbootiin amantaa biyya san keessa jiran. Yoo ijoolleen akkasin waa balleessan yoo ijoolleen mana barumsaatitti deemuu dhiisanii gara biraa deeman maal godhaara abbaan amantaa akka abbaan amantaati itti gaafatamummaa qaba.
Hojiin isaa hawaasa san badii irraa ittisuu yookaan mootu baraaruudha. Maal godhaa abbaan amantaa? Isa qofaatu hin ta'in biyya sana keessatti jeequmsa biyya sana keessatti ka'uu irratti abbootiin amantaa yeroo isaan gadi ba'anii dubbatan waggoota duraan hin agarru. Booddee garuu gadi ba'uu jalqabaniiru. Yoo gadi ba'an garuu ammayyuu adda baasaniiti. Rakkoo tokko ta'e irratti hin ba'anii yaadan kennanii rakkoo adda baasanii ibsa kennuun waan furmaata ta'u miti. Inni guddaan utuu gadi ba'anii miidiyaatti beeksisan baasin dhaabbilee isaanii keessatti waldaalee yookaan immoo bakkuma itti walgaan hundumatti naamusa, tokkummaa, jaalala, wal kabajuu uummata barsiisuu ture. Isa kana akkamittiin taasifdan? Wanni jedhan tokkotu jira naannoo keenyatti. Waabeen laga waabee guddaa qabna naannoo Andaarratti guddadhe. Waabeen asiin dabne ilka muummee jedhani. Ilka jechaan bakka waabeen itti ka'u jecha. Achi daddabaa dhufe. Ilkaan asiin dabne erga muummee jedhani. Ergaa olitti bakka dabee qaba. Ilkaan akka kiyyaa akka dabullee hoo jiraate. Bakka itti dabee qaba. Akkas jedhani. Dabnanni akkanaa kun eessaa ka'a jedhanii beekuu qabani. Namni hundinuu. Akkuma duratti jedhe maatii irraa ka'a. Maatiin vaaliyuu namaaf namummaa hiimaaniiti ka jedhan kana. Haala san jabeessanii safuu laguu jabeessanii ijoollee isaanii achirraan amantaa mana keessatti illee alatti illee amantaa itti jabeessanii yoo guddisan ijoolleen abbootii amantii ka ta'an illee haala saniin waa maraa walitti qabatanii deemani. Amantaa tokko qofa irratti yoo ka xiyyeeffatan taate amantaa ofii qofa irratti ka xiyyeeffatan taate hawaasummaa yoo ka dagatan taate ollaa ofii yoo ka dagatan taate ollaa ofii ka miidhi jedhu wayitu hin jiru amantaan kamillee ollaa kan kee akka kan keetti kabaji jedha. Qabeenya ollaa kan keetii saami hin jedhu. Nama ollaa kan keetii saba biraati waan taateef ajjeesi hin jedhu. Akka kan keetitti ilaali jedha. Wanni akkasii safuu laguun sun manarraa ka'aa achi hawaasa dhaqqabaa abbootii amantii illee achuma keessa jiran jechaadha. Isaan illee gahee isaanii bahuu qaban. Guyyaa takka qofa barsiisuun hin ga'u. Nu hundinuu ijoollummaa irratti yeroo adda addaa irra deddeebi'anii waa hedduu nutti maliiti kan nu galu. Wanti gariin heega guddanneen booda fa'a nu gala. Garuu ijoolleen maal ta'uu qabanii warri isaanii dura abbootiin amantaa waan beekan abbootii haawwatiin isaanii waan beekan ekspiriyaansii waan qabaniif muuxannoo waan qabaniif wanta kana isin himaa jiran beekuu qaban dhagahuu ni qaban isaan illee kabajuu qaban abbootii fi abbootii amantaa bulchaa naannoo kabajuu ni qaban sodaachuu ni qaban. Kanaafuu sunillee akkasitti abbootii amantaati. Gara biraatiin ammootu warra political party amma biyya keessa hedduutu jira. Isaan illee gahee isaanii bahuu qaban. Carraan illee kennamuufii qaba. Warra political party adda addaa argitee miidiyaa adda addaatiin bahanii ijoollee kana gorsuu qaban. Political ajandaa isaanii qofa osoo hin taane boru hawaasa kana geggeessina jedhaniiti as bahani. Hawaasni kun hawaasa geggeeffamuu danda'u ta'uu qaba. Hawaasa argitee akkuma barbaade ta'uu yoo ka ta'u taate isaaniifillee boru rakkoo guddaa kana hubatanii warrootiin political party kunneen gabbahanii hawaasa kana jabeessuu hawaasa kana karoora fi tarsiimoo adda addaa itti mul'isanii uummanni kun uummata gaarii deebii lammiin kun lammii boru bu'aa bahii barbaachisaa ta'e keessa bahee biyyattii san ijaaru ta'uu ka ofiillee argitee itti milkaa'u akka ta'u gahee isaanii taphatuu qaban. Cal'isaniit yookaan mootummaatti harka qabanii yookaan mootuu abbootii amantaatti harka qabanii taa'uu qaban yookaan abbootii ijoollee sana guddisa bade jechuun qaban ta'anii isaanillee wanta gumaachuun dirqama isaaniiti natti fakkaata. Akka hawaasaatitti illee hawaasni naannoo jiru iddirii illee haa ta'u burruuntummaa iddirii illee haa ta'u namoonni kunniin illee gabbahanii wanna barbaachisaa ta'u godhuu qaban. Hawaasni keenya akka hin banne baraaruu qabna jabaachuu qabna jedhanii ijoollee isaanii barsiisuun ijoollee naannoo isaanii gargaaruun barsiisuu qofaa miti. Ijoolleen yoo xiqqaate waan nyaattu waan dhugdu barbaaddi. Yoo xiqqaate daftara barbaaddi.
yoo xiqqaatti iskiriptoo barbaadde akka hawaasaatiin maal godhaafii jirra jedhanii uf gaafatuu qaban. Akka charchii keenyaatti yookaan mootu mana kadhannaa keenyaatti nu maal godhaa jirra ijoollee tana jedhaniituma laaluudha akka feete haa taatuudha. Ijoollee tana eebjuu itti horuun dirqama lammummaa qabna. Akka argitee dirqama lammummaa dirqama like moral responsibility kan jedhamu kan qabna. Moraalii ijoollee tana kakaafnee haala gaariitti karaa gaariitti akka bobba'an godhuun dirqama qabna. Manni barumsaa ammootu mana barumsaa wayii dhaqee gaafadhe manni barumsaa keessan blackboardiin keessan hagana kana hoo ta'u maaf jedhiftanii jedheen baajata dhabnee jedha. Blackboardiin argitee qaawwa bahee hagana gaa asii barreessanii irraa achi goranii gara barreessan baajata hin qabnu. Ijoollee achi barattu irraallee otoo guuranii hin danda'ani. Abbootii ijoollee mana san ijoollee isaanii ergatan koottaa laala ijoolleen teessan kana baratti otoo jiranii hin danda'ani. Gara biraatiin ammootu komii biraa himatan. Komiin isaan himatan maaliidha? Asiin dura warri OPDO yoon waa dubbanne ergaa biraa qabda. Ati ABO'dha. Ati maaliidha? OPDO'n maqaa ODP'ti jiratan yeroo miti. Warra duraanii sanatu jedhee ni barsiise akka isaan gaaffiin gaafatanne jechuudha. An dhiifama naa godhi ODP otoo hin taane OPDO jedha. Warra kamiin? Warruma amma ODP ofiin jedhu kana. Maaliif hin jijjiiramne kaa? Rakkinni uummata keenyaa gadi buunee hoo deemnee laallu OPDO duriitu irra jira. Yookaan OPDO bakka biraatii kaatee garan dhufteetu jira. As dalagaa jira. Rakkinna uummataa furuu irra rakkinna uummata ta'utti jiru. Anka arge. Bar'een gaddaallee dhaqee ilaaleera. Wayyaa qabdi fakkaatti. Baran ammootu jajjabaattee dhadhaattee kaateerti. OPDO'n durii rakkinna guddaadha kun. Mootummaan Dr. Abiyyi illee wanna kana xiyyeeffannaatti kenna irratti fakkaatu. Keessumatti keessoo paartii sanaa keessatti ammayyuu maqaa jijjiirame malee jijjiiramni hojii hin jiru. Jijjiirama jechuun jijjiirama hojiiti. Wanta mul'atu ta'uu qaba. Uummata keessatti mul'achuu qaba. Wanti mul'ate hin jiru taanaan jijjiiramni isin maqaa keessa yoo jijjiirtan hojii keessa jijjiirre taanaan garaagarummaan isaa wanti ittiin beekamu hin jiru waan ta'eef isa kanarratti. Ani Girmaa kan jedhu kana Tolosaa yoo jijjiiradhe yookaan Maammadii yoo jijjiiradhe hojiin kiyya akkuma durii san hojii hin taane ka ta'u hoo taate garaagarummaa naan qabu. OPDO'n ODP taate. Warra political party kan birootillee itti seeneera waama ka jedhamullee hin jira. Isaanuu maal godhaaran yoo kan jijjiire taate itti makamuun isaaniitu waan gaarii natti fakkaatu. Gariin gorsituu taate faa jedhan. Uummanni isaanii yoo dhiigu gabbaaniitu dubbataan jiran. Afaan isaanii qabatanii ta'anii jiran. Warri political party kan biroollee akkasuma wanna kana announce godhanii rakkinni akkanaa kun yoo uumamu biyyatam geggeessuuf biyyatam fuuldura misoomsuuf laalani. Mariin keenya irraa guddaan isaa rakkoo hawaasummaa biyya sana keessa jiru waan isin agartan waan isin iddoo garaagaraa deemtan irratti waan isin taajjabbii keessanii kan isin dhiyeessaa jirtanii keessumatti qeerroo jennee gaafa kaasnu qeerroo qabsoorra jiru miti qeerroo nuyi jechaa jirru akka waliigalaatti dargaggoo Oromiyaa keessa jirudha. Malee waan qabsoodhaan yookaan immoo gaaffii mirgaatiif warra ba'anii gaaffii gaafatan jechaa hin jirru rakkoo hin jiru sun. Rakkoon sun garuu akka hawaasummaatti rakkoo hawaasummaa ta'e biyya sana keessa waan jiruuf akka waliigalaatti walii furmaanni maal jettu? Jechuun furmaanni waliigalaa rakkoo nageenya rakkoo iddoo kaastaniitu waan agartan sana furuudhaaf eenyutu ga'ee guddaa qaba eenyutu immoo ga'ee guddaa hin qabu gaafa jedhu rakkoo hawaas dinagdee biyya sana keessa jiru furuudhaaf dargaggoon maal gochuu qabaa abbootiin amantii maal gochuu qabu mootummaa maal gochuu qaba akka dhaamsaatti isa ta'u. Akka dhaamsaatitti wanna kana yoo dubbanne gaariidha. Rakkoo hawaasaa furuudhaaf nama tokko qofaa miti kan barbaachisu. Hawaasni hundinuu karama ta'een akkuma ta'een sadarkaa adda addaatiin itti hirmaatuu qaba. Hirmaannaa san godhuu fi dura rakkoonuu maali beekuu qaban. Rakkoon kunuu maali? Eessaa maddite rakkoon kun? Eentu furuu qaba? Yoom furuu dandeenya? Akkamitti furra? Tarsiimoo akkamiitti fayyadamna? Ka jedhu hawaasa kanatti waliin haasa'uu qaba.
Yoo hawaasni kun argitee kaan achi gatee ufuma qofa yoo ka deemu taate hin ta'u. Hawaasni ofii mataa isaati ijaaramuu qaba. Ganduma jirutti ijaaramuu qaba. Wanna ganda isaati isa barbaachisu godhachuu qaba. Wanna godhu biyya san keessatti yeroo tokko asiin dura ka arginu namni taayitaa qabu tokko karaa san yoo ba'uuf ta'u karaa tolchani yookaan karaa san itti deebanii hin tolchani. Argitanii wanna akkasiisan sammuu akkasiisan uf keessa gatuu qabna. Nu karaa san ka tolfannuuf nuuf jedhanii tolfatuu qabani. Abbaatiin taayitaa sun guyyama san dhufan guyyama san kutan. Ummata kana as jiraata. Ummata as jiraatu kana qindeessanii ganduma ofiitii wanna isaan barbaachisu. Ganda ofii qulqulleessuun fakkeenyaaf biyya san keessatti amma wanni nama sodaachisu qulqullina. Laastikii haayilaandii jedhanii akkanaa kana bakka mara argita. Karaarra argita. It's environmental disaster. Even kabraa dheesiiti. Telefoona kaardii ka jedhan tokko jira. Akkana irraa faaqamee achi darbanii jira. Eventually wanni akkasii sunillee argitee lafatti darbanii biyyatti akka laayyeen kamuu miti. Wanni sunillee rakkoo biraa keessa. Ijoolleen qeerroon naannoo san jirtu wannuma kana utuu qulqulleessite. Mootummaanuu yookaan wanna akkanaa wanna kaardii kana utuu jijjiire argitee gara waraqaata utuu jijjiire wanna easily dissolve ta'u utuu godhe goosise. Ijoolleen kaka'umsa adda addaa gootee naannoo isaanii argitee wanna adda addaa dhaabde utuu misoomsite. Kana godhuuf ammoo ijaaramutu barbaachisaadha. Naannoo isaaniitiin namni hundinuu ijaaramuu qaba. Naannoo isaanii baraaruuf ijaaramuu qaban. Environmental disaster is another problem in that country. Akka malee nama sodaachisa. Tubboo maama yoo godhan mootummaan hojjechiisa. Tubboon sun yeroo gabaabaa keessa cufama. Namni keessaa xaraguun jiru. Balbalma ofii keessatti achi tubboo ittoo jedhee nama galuun itti galee fa'aa argee tura. Deemee. Okay, balballi isaa cufameera achi keessa tubboo san keessa laastikiin baasuuf sammuu akkanaa kana naannoo kiyya qulqulleessu naannoo kiyya kunuunsuun dirqama kiyya jedhee namni naannoo san jiraatu ofitti fudhatuu qaba. Wanni akkasii yoo hin jirre rakkoo guddaa. Wanni akkasii ka barsiisan eessaa barsiisan manumarraa barsiisuu qabna ijoollee teenya. Iskuulatti illee wanni akkasii barsiisuu qabna. Daballee akka hawaasaatti illee barsiisuu qabna. Cadhifneetuma hoo ka laallu taate rakkoo guddaadha biyyattii saniif. Biyyattiin tun akkanatti hona jechuu hin dandeettu. Wanna hama yakka hama biyya dur akka fakkeenyaaf wanna Afrikaa kibbaa wanni argaa turan biyya arge dheengadda. Yakka sukkandeessaa. Yakki akkasii sun yoo uumamu ijoolleen xixiqqoon laalaa turte. Ijoolleen xixiqqoon sun sammuu isaanii keessa qarama wanni sun kan isaanii isii kiyya keessattuu qarameera akka malee. Wanni akkasiiti ijoolleen guddattu garam deemti. Otoo biyya akka Ameerikaa kana taate teerappii barbaachisa. Wal'aansoo addaa barbaachisa. Haga yookaan ji'a tokkollee ta'uu danda'a. Torbaan lamaa sadiillee ta'uu danda'a. Teerappii barbaachisa. Wanni akkasii akka irraa baddu sammuu isaanii keessa akka haqamu godhan. Ijoollee namni yoo namatu namni nama mana namaa hoogu nama du'e yoo karaarra harkisan ijoollee akkasi sammuu argitee waasan argitee sammuudhaan sammuu keessa qaramee wanni sun yoo guddatte nama taatu. Akka walii garaatti rakkooleen jiran hedduudha. Sanaaf furmaata hawaasummaa kennuudha kan isin jechaa jirtan. Hawaasni qindoomina qabaachuu qaba. Gandarraa yookaan immoo naannoo tokkorraa haga gandaatitti haga qabalee haga waradaa haga yookaan zoonii walitti hidhatee hojjechuu qaba. Uummanni keenya rakkina as deemaa jiru namni baay'een hubatee jira natti fakkaatu. Warri siyaasaallee siyaasaan teenya yookaan mootu taayitaan ture akkamiin nu harkaa bahitti jedhee tattaafataara malee biyyattii san baraaruu irratti waan xiyyeeffate natti fakkaatu. Warri political party adda addaallee akkasuma. Warri mana barumsaallee mana barumsaa keenya akkamitti hammayyeessina haala dandeenyeen akkamitti fooyyessina akkamitti sadarkaa isaa ol bunna jedhanii akka gaariitti
irratti dalagaa jiran natti fakkaata. I'm sorry. Waan argeef. Barsiisonni hamilee hin qaban. Hamilee isaanii akkamiin horra jedhee hawaasni ijoollee mana barumsaa ergatu kun irra hojjechuu qaba. Mootummaan illee akkamitti hamilee barsiisotaa kana ol bunnee ijoollee tana akka seeraan barsiisan ijoollee kana barsiisanii jiraataa nagaa lammii gaarii lammii biyyaaf yaaddu lammii maatiif yaaddu hawaasaaf yaaddu akkamitti goona ka jedhu irratti hojjechuu qaban. Kun dirqama ta'uu qaba. Kun waan oolanii bulanii yookaan immoo tuffatanii irra tarnee miti. An akka argetti biyyatti suni gara hin taane deemaa jirti. Qeerroon jabeena, qeerroon humna, qeerroon nama boru biyya dhaalu, nama boru biyya dhaalu har'a yoo hin qopheessine haaluma adda addaatiinuu yoo hin qopheessine boru biyyatti sun gara hin taane deemti. Akka gara hin taane deemne anillee atillee hawaasni hundinuu itti gaafatamummaa qabna irra hojjechuu qabna. Akkas ilaalaa. Obbo Girmaa Hassan istiidiyoo keenyatti argamtanii haala muuxannoo biyya keessatti agartan nu hiruu keessaniif hedduu galatoomaa. Isinis baay'ee galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya akkuma hordofaa turtan Obbo Girmaa Hassan biyya deemuudhaan turtii isaanii ji'a tokko keessatti waan biyyatti argan hanqinaa fi jabina kan jedhan as nuun ga'anii jiru. Gara fuulduraatti qophiilee kabiraatti hanga walitti deebinutti gama keenyaan nagaatti.